Shama akkam nagaa jirtu ani yoobsaan abbabeeti yoobsaan miidiyaa yuutuub chaanal laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Eeyyega akkuma yeroo kaanii barnoota gadaa fi barnoota amantii barnoota saayinsii waliigalaa saayinsii naannoo fi herregaa kutaawwan muraasaa akkuma waliin ilaalaa turre har'a immoo Og-Aartii Kutaa 1Ffaa yookiin immoo jalqabaa kaafnee haa ilaallu. Eegaa baay'een keessanii waan nu hin laallanne yookiin immoo waan ijoollee elementarii ilaaltu hojjetama yeroo baay'ee warreen jettanii jirtu. Haa ta'uyyuu malee garuu bara ijoolleen daa'imman kan barachaa jiraniyyuu malee nuti baroota keenya keessatti kana baranneerraa inni jedhu gaaffii waan ta'eefini kutaa gajjallaadhaa kaasee Oromiffaan akka qophaa'uuf yookiin immoo PDF isaa argadhee hanga tokko hojjechuuf yaalan jira waan ta'eef warreen na daawwattan yeroo hundumaa galatoomaa ulfaadhaa. Like, share, subscribe gochuu fi comment gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa har'a boqonnaa keenya keessatti hubannoo og-aartiiwwanii boqonnaa 1Ffaa yookiin immoo daawwannaa kan jedhu kan daa'imman ittiin barsiisnu yookiin immoo jalqaba bu'uura og-aartiiwwanii keessatti daa'imman haala kamiin akka isaan baruu qabanii fi dur yeroo ijoollee turre yookiin xixiqqoo turre immoo akkaataa kamiin naannoo keenya keessatti shaakalaa tureera. Shaakaloota kana kun immoo aartii wajjin hagam wal qabataa ture. Aartii wallaaluu fi aartii akkaataa kamiitti immoo bartee naannoo keenya keessatti ittiin ibsaa turre isa jedhu kan waliin jedhamudha. Ashuma eegaas maal boqonnaa 1Ffaan keenya hubannoo og-aartiiwwanii kan jedhu keessatti inni 1Ffaanii daawwannaadha. Daawwannaa naannoo keenyaati. Ergaa fakkiiwwanirraa. Fakkiin sun ergaa maalii dabarsa? Fakkii maatii ilaallee fi fakkiiwwan naannoo keenya jiranii wantoota himuu dandeenyudha jechuudha. Kun maatii fi qe'ee isaaniitii yeroo itti maatiin waliin taa'ee mari'ataa jiru yookiin immoo buna dhugaa jiranidha. Isheen kun jalqabaarraa buna buusaa jirti. Barataan illee taa'ee yeroo inni biratti qo'atu haadha abbaan immoo taa'anii jiru. Mucaan yeroo inni itti nyaata bunaaf dura qophaa'e sana kan inni itti qabaa jiru kan ittiin mul'isuudhaaf ni agarsiisa. Lukkuu fi loon adda illee ni jiru. Kunooti egaa namni balbala isaatti bahee akkaataa inni itti aartii agarsiisu keessaa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan egaa taphaawwan ijoollee sadii keessaa isa kam taphatee beektaadha. Taphoota kana keessatti fakkeenyaaf naannolee biraatti aphee kan jedhamudha. Yookiin immoo gubatteettaa hin gubanne kan jedhani miila tokkoon kan okkolamu taphatamudha jechuudha. Innis immoo tokko tokko isaa keessa utaaluudhaan tokko tokko keessa darbaa deemama. Tapha sheekelloo jedhama. Sheekelloo yookiin immoo miila tokkeedha. Naannoo biraatti immoo qatee kan inni jedhamu kan beekamu naannoo keenya keessatti kan taphataa guddannedha jechuudha. Harkisa funyooti. Harkisa funyoo yookiin immoo tapha harkisa funyoo yookiin haadaatii gidduutti akka isaan walitti hin dabarre ni jira. Gamaa gamanatti abbaa wal dabarsudha jechuudha. Abbaa caaleetu wal mo'aa taphatamanidha. Kunillee akkasuma tapha utaalcha funyoo yookiin haadaadha. Namni lama gamaaf gamana qabudha. Tokko immoo osoo funyoo kana hin xaxamiin gidduu kan inni utaaludha. Akkasuma taphaawwan barsiisaa mana barumsaatti geengoo uumsisee taphachiisudha. Tapha harka wal qabannaan taphatamudha. Aartii keessatti immoo gidduutti kan isheen kiiboordii rukutaa fi jirti. Isheen illee sagalee shaakalaati jechuudha. Gamaa gamana godhaniitu kan isaan taphatanidha. Akkasuma naannoo mana barnootaa keessatti yeroo ijoolleen funyoo rarraatu wantoota irraa gadi konkolaatanii bu'anii fi gamaa gamana ta'anii madaala isaanii eeganii kan isaan taphatanillee haala kanattiin ijoollee magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti illee dhiyoo reefu jammaraa jira. Ala dur ni jiru ture. Taphaawota gaa mana barnootaa keessatti taphatanidha warreen kun haala kanaan daa'imman karaa isaan ittiin baratanidha jechuudha. Yeroo itti barsiistuun daa'imman kana barsiisaa jirtudha. Fakkii mana barnootaadha. Maqaa mana barnootaa keetti akkaataa itti yaadatanidha. Mana barnootaa gajjallaatti barachaa turre haga sadarkaa gurguddaa geenyutti ni beekna jechuudha. Daa'imman yeroo garaagaraa mana barnootaa keessatti taphatanidha. Yeroo boqonnaatti yookiin immoo yeroo aadaaf bahamu yookiin immoo yeroo sagantaa taphaa jechuudha. Sochii tiraafikaa haala ittiin daa'imman barsiisan yookiin immoo mana barnootaa deemanii barsiisanidha. Zeebiraa isa jennu yookiin immoo mallattoo adiidhaan kan dibameerra akkaataa kamiin ce'isuu dandeenya. Yeroo ifaan kam ifee namni ce'uu danda'a yookiin konkolaataan dhaabatee nama dabarsuu danda'a isa jedhullee barsiisuuf nu gargaara. Daandii konkolaataa yeroo itti qaxxaamuran guddaafis xiqqaafis jechuudha. Kun jalqaba irratti yeroo barsiisna kana irratti immoo yeroo maatiin ce'isaa jiranidha jechuudha. Halluu adii yookiin immoo zeebiraa isa jennurraan haala ittiin ce'isan. Daa'imman yeroo kana karaa qaxxaamuran haala kamiin akka isaan ce'uu qaban illee wal faana tokko tokko yookiin immoo
wal harcaasanii osoo hin taane yeroo tokkicha akka isaan cabuu qaban illee ni barsiisu jechuudha. Akkasumallee yeroo itti biqiloota naannoo keenyaa kunuunsinu naannoo keenya keessatti biqiloonni wantoota adda addaaf nu fayyadu waan ta'eef naannoo mana barnootaatti illee akkasuma yeroo galaana ceenu yookiin immoo gamaa gamanatti bishaanirra karaan hojjetamerra yeroo ceenu illee eeggannoo karaa akkamiin akka ce'uu qabnu osoo keessa hin deemiin yeroo laga ce'an kan nu agarsiisu nu barsiisudha jechuudha. Faaruu dhaggeeffachuu ilaaluu fi faarsuudhaan illee kan isaan taphatamu keessa tokkooyyee yookiin lamooyyee kan jedhame tokkooyyee lamooyyee jedhameetu kan inni taphatamu fi naannoo biraatti immoo diimessa diimee kan jedhamudha jechuudha. Iddoo tokko tokkotti bartee adda addaatiin garaagara ta'uu danda'u. Faaruu tapha ijoollee kana keessatti takkooyyee lamooyyee lamaan qabii dabbaa darbaa dabbaa darrabbaa kuleeyyinaa kulaan kuul goojjee gojobbee aaroo miiroo mixiiriiqii jedhameetu taphatamaa naannoo biraatti adda adda ta'uu danda'a. Haala kanaatiin taphatamu faaruu tapha ijoollee akkasuma uumamuma albaattii qabduu fi qarabaa morma ishee shaphedhama. Namni yeroo sana keessatti kan morma ishee shaphee godhamu kan itti wal taphachiifamudha. Morma kee shaphedhama. Morma ishee kan eenyuuti kan uummooti jalqaba garuu namni dagatee itti fufee jiru morma kee shaphedha jechuudha. Morma keenyaan haaluudhaan kutannu jechuudha. Kana taphatan nama sanatu gubata yookiin nama sanatu adabame jechuudha. Kanaaf haala mallattoo waliin taphatanidha. Mana barnootaa koo haala ittiin miidhagsuu haala ittiin bareeda mana barnootaa ittiin faarsan mana barnootaa koo iddoo ga'umsa koo mana barnootaa koo iddoo ga'umsa koo hedduun si jaalladhaa ani sirraan baradhaa hedduun si jaalladhaa ani sirraan baradhaa baay'ee natti toltaa nan qaba hiriyyootaa barsiisaan koo dhufee barsiistuun koo dhuftee barsiisaan koo dhufee barsiistuun koo dhuftee barachuu jaallannaa nu bor nama taanaa barachuu jaallannaa nu bor nama taanaa jedhaniitu faaruu mana barnoota isaanii barsiisaa isaanii barsiisotaan ittiin faarsan illee ni shaakalu jechuudha. Faaruu qubee afaan Oromoo illee akkaataa ittiin barsiisaa deemnu qubee afaan Oromoo faaruudhaan dhageessee beektaa kan inni jedhu illeedha. Aabaa caadaa eefaagaa haadha sagalee ol kaasu sagalee gadi buusu keessatti akkaataatti shaakalanii fi artii keessattis immoo soolee soolaa siidoo kanneen jedhamullee karaa sanaatiin kana qubeedhaan faarsuu kan barsiifamu naannoo adda addaatti qubee adda addaatiin maqaa namootaatiin illee faarsuun inni faarsama waan ta'eef jechuudha. Hunda isaaniin beekee aawaa caadaa koo 26 argii iji koodhee walalootti walamiitu karaa isaaniitiin walanidha jechuudha. Kunis tapha isaanii yeroo isaan shaakala meeshaawwan instrumentii adda addaatti shaakalan aabaa caadaa faaruu qubee afaan Oromoo dhaggeeffachuun irra deebi'uun faarsaadha. Aabaa caadaa isa jedhu kana deebinee maal goona jechuudha. Tokko tokko isaanii kanatti sagalee uumnee ittiin kan nuti faarsinudha. Isaan keessatti tokko tokko isaaniitiin kan nuti faarsinu ni jiru jechuudha. Kana keessatti osoo ta'u baatee qubee afaan Oromoo kan faarsamu keessatti faarfamee yeroo itti barattoonni faarsan kan ani hojjedhe yookiin immoo waraabee gadhiisee jiru ni jira waan ta'eef ulduubatti yuutuubii jala galtanii faaruuwwan haga zaatti jiran hunda isaanii jala maqaa namoota yookiin maqaa gootota Oromoo hundaan mogga'ee kan faarsamee hojjetameeru ni jira. Kanaaf eessatti shara argachuu dandeessu. Inni kan biraan muuzii babbareedduudha lakkoofsaan maal lakkaawwannaa yookiin immoo ittiin lakkoofsa baruudhaafidha. Muuzii babbareedduu 5 qaba. Tokko keessaa nyaannaan 4tu hafaa muuzii babbareedduu 4 qaba. Tokko keessaa nyaannaan 3tu hafaa muuzii babbareedduu 3 qaba. Tokko nyaannaan 2tu hafaa muuzii babbareedduu 2 qaba. Tokko nyaannaan 1tu hafaa muuzii 2 qaba. Tokko nyaannaan tokkotu naan qaba. Tokko nyaannaan homtuu na hin hafu jedhama jechuudha. Ishumallee nyaanna maal ta'e homtuu na hin hafne hin hafu jedhamee faarsu jechuudha. Tokko tokko isaaniillee faarsuudhaaf shaakalsiisuu nu gargaaru jechuudha. Suur-sagalee ilaaluu fi dhaggeeffachuudha. Sagalee ilaalanii yookiin immoo fakkiiwwan kana ilaalanii deebisuudha. Daa'imman faaruu dhaggeeffachuun gammachuu yommuu raagadan haala kanaa isaan fakkaata jechuudha. Gammachuu yoo qabaattee taphadhu jedhanii kan isaan gammachuu yoo qabaatte jedhaniitu kan isaan wal faana shubbisanidha. Gammachuu yoo qabaatte weeddisii gammachuu yoo qabaatte shubbisii jedhaniitu kan barsiifamudha jechuudha. Faaruu asii gadi erga dhaggeeffattee booda hiriyoota kee waliin shaakaladha. Kuni kitaaba barsiisaan irraa shaakalsiisuu kan jira waan ta'eef ammaaf irranii dabarra. Faaruu miseensota maatiiti. Maatiin yeroo isaan waliin shaakalanidha kunillee
Akkasuma faaruu asii gadii garee lamatti qoodamuun wal jalaa fuudhaa faarfadhaadha. Garee tokkoffaa, garee lammaffaa, garee tokkoffaa dhameetudha jechuudha. Haadhaaf abbaa koo, obboleewwan koo nan jaalladhaa, nan jaalladhaa, nan jaalladhaa. Warri koo na guddisuu, na kunuunsuu, na barsiisuu. Warri koo maal godhu na guddisuu, warri koo na kunuunsuu, warri koo na barsiisuu jedhaniitu wal jalaa qabanii faarsu jechuudha. Haati harmee kee maal sii taatii? Akkoodha. Abbaan abbaa kee maal siif ta'a? Akaakoodha. Wasiilli abbeerii eenyu? Obboleessa abboodha. Eessumni kee obboleessa aayyoodha yookiin immoo obboleessa haadha koodha. Adaadaan eenyu? Obboleettii abboodha yookiin abbaa koodha. Eeshumeen kee eenyu? Obboleettii aayyoodha yookiin obboleettii haadha koodha. Garee tokkoffaa ammas kun hunduu maatii keenya nu jaallatu ni jaallannaa jedhaniitu wal jalaa qabanii kan isaan faarsan keessatti illee kun ni taphatamaa jechuudha. Akkasuma kophee ilaalanii yookiin immoo fakkiirraa waa ilaalanii himuudha. Kophee ishee maal hidhattee jirti? Kophee diimaa godhattee jiraachuu ishee illee kan ittiin ibsu kophee diimaa akkaataa kanaan barsiisuu daa'imman ishee agarsiisuu jechuudha. Akkasuma yeroo isheen fiigaa jirtu illee daraartuun gorsa akkoo ishee dhaga'uu diddee kophee diimaa kaawwattee fiigaa jirti. Eenyuun akkoo ishee dhaga'uu diddee akkoon ishee akka isheen ofirraa baastu gaafa ta'an jirti jechuudha. Kunuuti fakkiin isaa kun adda akka isheen fiigaa jirtu agarsiisaa jira. Kophee diimaan daraartuu fudhattee bosonatti ishee galche. Kophee diimaan daraartuu fudhatee bosonatti ishee galche. Maaliif irraa baqattee akkoo ishee sana baqachaatti gara bosonaatti fiigdee waan ta'eef jechuudha. Taatee tapha ittiin barsiifamu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraanii barannoo lammaffaa dandeettii kalaqaa miira ofii ibsuudha. Daa'imman keessattii fi naannoo keenya keessatti illee akkasuma miira ofii ibsuudhaa fi kalaqawwan adda addaa shaakaluudha jechuudha. Samii, lafaa fi bishaan kaasuutiin kan ittiin agarsiisuu dandeenyudha. Samiin kunumatti addaan arginudha. Lafa irratti immoo mukeewwan haala bareedaa kanaan kaasnee jira fi bishaan immoo kun haala kanaatiin kaasnee kan nuti agarsiisne bareechuu dandeenyu miira keenya ittiin ibsachuuf bakka nu bashannansiisu nu gammachiisu jechuudha. Gahee maatii akkeessuu. Gahee maatii akkeessuun immoo maatii waan isaan hojjetan sana fakkeessuudhaaf yaaluu. Addanaatii jirbii reewwanni gochaa jiru haati addanaa immoo buna danfisaa jirti. Isa kana ijoolleen maal gochaa jirti kun addanaatti mucaan ishee shaakalaa jirti. Kosii haruu shaakalaa jira jechuudha buna danfisuu waan maatiin hojjetan sana shaakaluun kun kalaqa ijoollummaa isheetti shaakalaa deemu jira jechuudha. Kun addanatti hundi isaanii illee kalaqa maatii isaanii irraa argan sana shaakalaa deemu jechuudha. Haala kanaatiin barsiisuu haala kanaatiin gaafa shaakalaa deemanii maatii hojii gargaaraa hojjetanidha. Wal gargaaraa kan isaan hojjetanillee ijoolleen akkuma sanaa jechuudha. Uffannaa fi haasaa maatii ofii akkeessuudha. Akkaataa abbaan haasa'u, akkaataa itti haati haasa'utu, akka itti hangafoonni haasaan sana fakkeessuudhaaf yaaluu, akka isaan itti uffatan, akka isaan itti hidhatan sana shaakaluu jechuudha. Uffannaa haadholii akkeessuu, akkaataa isaan uffatan kanatti akkeessuu, akka isaan shaakalan taasisuun kalaqa sammuu yookiin miira ofii ibsuu, miira ofii baruu nama gargaara jechuudha. Uffannaa abbaan akkaataa inni itti uffatee jiru, akkaataa inni itti ulee isaa qabatee jiru yookiin immoo ulee bokkuu isaa qabatee jiru, mana bukkee akka inni itti dhaabbatu, akka inni itti mataa filatu, akka inni itti bokkuu mataa isaatti godhatee jiru yookiin immoo kallacha mataatti godhatee jiru. Rufaa irratti kallacha isaa hidhatee kan jiru illee barsiisuu. Kun yeroo isaan wal haammatanii taphatan akkaataa uffannaa adeemsaa fi haasaa maatii keessanii agarsiisuun hiriyoota keessanitti argisiisan illee akkaataa sana agarsiisuun illee kalaqadha. Sararoota kallattii adda addaan sararuu fi halluu garaagaraa dibuu. Kun wal keessas sararameera. Isuma kana immoo deebisanii wal adda addaan halluu garaagaraa dibanii akkaataa miidhagaa hawwataa nama taasisu. Jalqaba tokko halluu gosa adda addaa wal keessa makanii bareeda kalaqa addaa ta'e tokko uumuu jechuudha. Inni kunis sararoota haala garaagaraatiin sassarabaman jedhama jechuudha. Kun immoo fakkiiwwan keessatti sararoota kallattii adda addaa sararuun boca uumuudha. Boca akkamii keessatti uumanii sarara sana keessatti kun fakkii namaa, fakkii dubaraa, fakkii ijaa, nama kun farda fi fakkiiwwan adda addaa fakkiiwwan boca adda addaa qaban sararoota sana keessaa uumuun kalaqadha jechuudha. Sararuu shaakaluun kun sarara dhaabbataadha. Itti aansee sarara dalgaa, sarara golboo, sarara yookiin sarara wal mul'ataa, sarara qaxxaamuraa isaan jedhan sana shaakaluudhaaf illee nama gargaara jechuudha. Sarara dalgee asii gadii dabtara kee irratti sarara deddeebi'uu sararidha. Kun sarara dalgaa sarara ciciisaa jechuudha. Sarara shaffaxaa asii gadii shaffataadha. Kallattiidhaan hin dhaabanne yookiin hin ciifne waan ta'eef sarara dambali'aa yookiin asii gadi dabtara keessatti sarara dambali'aa kun yookiin immoo sarara miixii kan jedhamu jechuudha. Akkaataa mixiin irra deemtu
kan shaakalamu. Sarara jajallaa asii gadii dabtara keerratti sarara jajallaa kanallee barreessuu kan shaakalu. Sarara geengoo ta'anii akka isaanitti shaakalan sarara mammaramaa yookiin immoo fakkaattii gundoo yookiin irra naannoo wanta irra naannessuun tokko sarara kan shaakalu kun kalaqawwanidha jechuudha. Sarara golboo warra jedhaman kunis sarara sirrii kan hin taane golbataa kan ta'e illee kaasuu shaakaluu kana kun kalaqa yookiin immoo kalaqa sammuu kan gaafatanidha jechuudha. Kunis boca wal fakkaataa walitti firoomsidha. Firoomsii kana keessatti tokko tokkoon isaanii kun sarara wal fakkaatoo ta'aniitu kan uumamanidha jechuudha. Isaan kana maal gochuudha? Walitti firoomsudha. Kan halluu isaanii duubatti adda ta'e waan ta'eef halluu isaanii adda ta'e malee baay'een isaanii maalidha jechuudha? Tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf kun addanaatti kun tokko, kunillee tokko, asiitii kun tokko, akkasumallee geengoo kun addanaa tokko, akkasumallee kun addanaa kanaatillee tokko akkasuma jiru. Kanaaf tokko tokko isaanii kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Walitti firoomsuu dandeenya jechuudha. Gaafa walitti firoomsinus tokko tokko isaaniidhaa fi fakkeenyaaf tokko tokko kanaa gaafa walitti firoomsinu kuni aarra jira. Fakkeenyaaf asii deebiin aarra jira. Asiitii immoo meeqarra jira? Aarra jira. Asiitii baarra jira. Asiitii dheerra jira. Dheerra jira. Asiitii daarra jira. Inni xumuraa meeqarra jira? Aarra jira. Deebiin keenya kun akkanaatidha jechuudha. Kanaaf qaxxaamursinee hundi isaanii bukkee waan nuuf hin geenyeef jechuudha malee qaxxaamursinee bira geessuu dandeenya. Garuu gaafa qaxxaamursiisaa deemu tokko tokko isaaniidhaa fi nuuf fiduu dhiisuu waan maluufini kun addanirraa yoo baasne akkumuti akkanaa jechuudha. Kanaa kunuunfi innis akkasuma wal qalafuu yookiin immoo wal jala waan darbuun malee kanaaf kanaan immoo as keessaa binneetu akkasuma kan kana immoo addanaa jira waan ta'eef baay'ee wanni nu taasisu dursaa kan inni argachuu qabna. Kun waan ta'eef jechuudha kanaan argachuu qabna. Kun geengoodhaafidha. Ammas kanaaf immoo ammas kunuunfi addanaa kana jira. Ammas kanaaf immoo addanaa jira. Akkuma jalaa dhufanii ta'ee jira waan ta'eef kan kanaa immoo addanaa jira ol bineessa dabarsanii inni walitti firoomsina jechuudha. Kanaaf warreen kun haala kanaatiin walitti firoomu jechuudha. Kanaaf firoomsuudhaaf illee yookiin wal fakkaatanii akkaataa kanatti walitti finnee shaakala akkasii taasisuu dandeenya jechuudha. Kalaqa yookiin halluu isaaniitiin kan isaan adda ta'anii jiran halluu isaanii warra adda ta'e kana wal fakkeessanii kalaqa sammuu yookiin immoo ibsuu kan dandeenyuu fi kan nu gargaaru keessaa isa tokkodha jechuudha. Warreen kaan immoo boca asii gadii daftara keessatti erga wixinee booda halluu dibiidha. Tokko tokko warreen kana deebisnee maal gochuudha? Halluu waan adda addaa akkaataatti dibuu dandeenyu nu barsiisa jechuudha. Warreen kunillee akkasumadha. Booda daftara keessatti wixinuun halluu dibiidha. Kunis warra kanas illee halluu dibuutidha. Geengoo warreen kana geengoo dibda. Rog-sadee dibiidha. Warreen rog-sadee qofa dibama. Onnee jechuun ishee kanadha. Lippi ishee iskuweerii warreen kanadha. Akka lamaan molooloon kun ishee kanadha. Urjii kun ishee kanaaf ishee as jirtudha. Reektaangilii warreen kun ishee kana jechuudha. Rog-sadee reektaangilii kun ishee kana ishee dheerattudha jechuudha. Kanaaf tokko tokko isaanii kana deemneetu maal gochuu dandeenya jechuudha agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kun haala kanaatiin inni kun immoo caarmaan sadii daftara keessatti halluu dibiidha. Warreen kanallee deebisnee halluu akkasii bareedaa dibuutanii halluu ittiin ibsuu dandeenyudha jechuudha. Haaruu maatii inni kan biraani miseensonni maatii keessatti yeroo faarsan dhaggeeffatanii beektu sagalee isaanii tokko tokko faarkeessanidha. Kanaaf warreen kana faarsinee ilaalla jechuudha. Haadha ofii faarsuu, haadha koo dandeessuu koo, suma yaada deessee koo, guddisee koo dhugaa, dhufeensi argaa, naaf jaadhu yeroo hundaa sin jaalladha humphaa jedhaan dhungataa jechuudha. Kanaaf ibsaa kanaa ittiin haadha faarsullee argisiisa jechuudha. Inni kan biraan immoo abbaa ofii faarsudha. Abbaa koo danda'a koo, siinan boona goota koo, guddisaa koo isa dhugaa, dafee dhufeensi argaa, naaf jiraadhu yeroo hundumaa sin jaalladha jedha jechuudha.
Kun immoo kan ittiin maal faarsanidha? Kan ittiin abbaa faarsanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan karaa ittiin wal faarsanii isa jalqabaate jechuudha. Inni kun immoo faaruu obboleewwanii fi obboleessa koo, obboleettii koo, obboleessa koo, raftee moo bilbilli bilbilamee ka'ii kaa laa 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 jedha. Obboleessa koo raftee moo bilbilli bilbilamee bilbilli bilbilamee kaa'ii kaa laa 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 tole nan ka'a. Tole nan ka'a akka dhiqadhee fuula dhiqadhee ciree koo nyaadhee gara mana barnootaa nan deema jedheetu yeroo mana barumsaa lakkaa'uudhaaf wallee galmatti faarfamaa jiru. Obboleettii koo raftee moo bilbilli bilbilamee ka'ii kaa laa 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 tole nan ka'a harka dhiqadhee fuula dhiqadhee ciree koo nyaadhee jedhaniitu wal faarsu jechuudha. Haala kanaatiin yeroo faarsina gara mana barnootaa nan deema yeroo mana barumsaa geessaa jira faaruu maatii ittiin wal faarsullee ni qabaatu waan ta'eef sirna kana keessatti miseensonni maatii abbaa fi aayyoo kootii obboleessas qabaa obboleettis qabaa firoottanis jiru dhugaa wal gargaaru jedhanii faarsu faaruu fi shubbisa rukuttaa salphaa waliin kan deemu isaan kaan biraan immoo faaruu aadaa shubbisa salphaa waliin deemu keessattis gaafa shubbisaa yookiin immoo harkaa fi utaashaa kan isaanii waliin shubbisanidha. Yaa gurubbee koo guruub, yaa gurubbee koo guruub, maaluma hojjettaa guruub, garbuun amma caakruub, miinaaf ammaarii guruub, harkana gubaa guruub, bishaan firfirsii guruub, bishaan hin jiru guruub, bu'ii waraabii guruub, warra na ajjeesuu guruub, warreessa jiru guruub, mana duuba jiru guruub, maal hojjetu guruub, mucaa taphachiisuu guruub, mana aannan obaasuu guruub, obaasanii guddisuu guruub, qubee barsiisuu guruub, of dandeessisuu guruub jedhameetu ittiin taphatamaa jechuudha. Kun illee tapha naannolee hedduu keessattii fi daa'imman yeroo hedduu ittiin taphatanii wal bashannansiisaa jechuudha. Walumaa galatti gaafa haarolee aadaa keessan calaqqisiisuu faarsuu keessan akka aadaa keessan jaallatanii akka hojjetan taasisan akkasumallee maatii faarsuun keessan jaalalli maatii keessaniif qaban akka cimu akka dagaagu taasisaa jechuudha. Haala kanaatiin daa'imman barsiisuuf gorsuuf nu fayyadu jechuudha. Yoo isinitti tole yoo ibsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib koomenti gochuu hin dagatinaa galatoomaa fi Mataan ishee gumaa namaa dhirsi ishee dhugaa qaba yajittoo nyaadhu hudduu yaa rabbi baasi lubbuu ishee anaaf